Qondaaltonni waraanaa mootummaa federaalaa fi WBO marii nagaatti jiraachuun dhagahame. Waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii nagaa geggeessaa jiraachuu maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban mirkaneessan. Mariin nagaa kun guyyaa muraasa darbeerraa kaasee geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ammatti hooggantoota waraanaa qaamolee lachuu kan irratti argamanidha jedha maddi keessoon. Marii marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa fi WBO gidduutti magaalaa guddoo Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti geggeeffamu kanarratti gama WBOtiin ajajaa waliigala WBO Kumsaa Dirribaa argamuun barameera. Jaalmarroon qaamolee alaa marichaaf haala mijeessaniif Oromiyaa lixaa Dambidollooraa xiyyaaraan gara bakka mariitti geeffameera. Marii nagaa WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ji'a jaha dura ifatti geggeeffamaa ture IGAD adda durummaan bakka Ameerikaa, Noorwee fi Keeniyaan jiranitti haala mijeessaa turuun isaa ni yaadatama. Kanaan dura mariin nagaa eebla bara 2023 gara dhumaarratti kaasee Taanzaaniyaa Oddoola Zanzibar Rizoortii Emeraalditti geggeeffameen wal dhabdeen jiru karaa nagaan furuuf akka danda'amu qaamoleen lamaan maricha itti fuffisuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigaltee irra gahamuun xumuruun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti qaamoleen lamaan marii dabalataa akka barbaachisu eeranis yoomii fi eessatti akka geggeeffamu kan jedhu garuu hin ibsine ture. Marii jalqabaa sanaan haala gaariin geggeeffamaa kan turee fi wal hubannoon jiraachuu kaasanii dhimmoota tokko tokko irratti sadarkaa marii jalqabaa kanarratti waliigaltee irra hin gahamin hafuu isaanii ibsa qaamoleen lamaan baasaniin addeesseera. Garuu dhimmoota kamirratti waltahuun kamirratti ammoo wal dhaban kan jedhu bal'inaan hin ibsamin tureera. Maddeen akka himanitti Taanzaaniyaatiin boodas mariin al-idilee gareewwan lamaan gidduutti geggeeffamaa tureera. Haa ta'u malee waa'een marii tibbanaa irratti gama mootummaa Itoophiyaas ta'e WBO irraa hanga ammaatti ifatti kan jedhame hin jiru. Waggaa har'aa erga waraana kaaba Itoophiyaatti ture mariin nagaan xumuramee booda akkasumas garaagarummaan mootummaa fi WBOnis mariidhaan akka furamuuf biyya keessaa fi alarraa dhiibbaan garaagaraa taasifamaa ture. Ammas itti jira. Qaamni hidhatee lolu WBO'n irra deddeebiin bakka qaamni sadaffaan argamu mootummaa wajjin mari'achuuf qophii ta'uu ibsaa turus ni yaadatama. Mootummaanis gama isaatiin dhibdee jiru karaa mariitiin furuudhaaf yeroo hundaa qophii ta'uu mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti Taanzaaniyaatti akka geggeeffamu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad yeroo jalqabaatiif ifatti eebila 23 bara 2023 beeksisuun isaanii ni yaadatama. Sababa waraana humnoota mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti deemaa jiruun naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waggoottan 5 darban keessa gaaga'amni lubbuu namaa fi qabeenyaarra gahaa jira. Oduun marii nagaa wayita dhagahamutti uummanni dheebuu nagaaf qabu rabbiin milkeessinaa jechuudha. WBO'n mirga hiree ofii murteeffachuu uummata Oromoo mirkaneessuuf akka qabsaa'u hima. Dabalataan dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka bal'atu, waajjiraaleen paartii mormituu cufaman akka banaman, namoonni siyaasaa hidhaman akka hiikamanii fi ajjeechaan namoota siyaasaa fi nagaa irratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu gaafata. Dabalataan Itoophiyaa keessatti sirni dimookiraasii haqaa fi mootummaan heera qabeessa akka dhufuuf akka qabsaa'u hima. Akkasumas daangaan Oromiyaa akka kabajamuu fi sarbama mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataa tureef murteen haqaa akka argamu gaafata. Kanaaf ammoo qorannoon qaama walabaan ta'een gaggeeffamu akka qabu hima. Haqa malee dimookiraasiin dhugaa mirkaneessuu akka hin danda'amnedha. Haleellaan namoota nagaa irratti kutaalee Oromiyaa gara lixaa fi kibbatti yeroo adda addaatti gaggeeffame lubbuu namoota hedduu galaafateef mootummaan hidhattoota WBO'tti quba yoo qabu isaan ammoo gocha kana ni haalu. Mootummaan Itoophiyaas gama isaan qabsoo hidhannoo akka hin barbaachifnee fi filannoo irratti hirmaachuun imaammata siyaasaa uummataaf dhiyeessuun dorgomaa ta'uun akka danda'amu hima. Garuu qaamolee lamaan gidduutti wal amantaan kan jiru hin fakkaatu. WBO'n akka fakkeenyaatti kan kaasu ABO'n erga Eertiraarraa qawwee lafa gochuun karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti galee hooggansi isaanii hedduun hidhamuu fi waajjiraaleen isaanii bakka adda addaatti cufamudha. Haa ta'u malee mootummaan qondaalota ABO hidhee qaama hidhate waliin qunnamtii qabu jechuun yeroo adda addaatti himata. Bara 2018 yeroo mootummaan Itoophiyaa fi qondaalonni ABO Eertiraatti mari'achuun biyyatti akka deebi'an murtaa'u waliigalteen isaanii maal akka ta'e ifatti hin beekamu ture. ABO'n bara 1970moota keessa yeroo hundeeffamu uummanni Oromoo sirna siyaasa Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraaf cunqurfamaa waan tureef bilisa baasna jechuun dameen waraana isaa yeroo sanaa ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhama. Haa ta'u malee ABO'n erga qabsoo karaa nagaatti deebi'ee bara 2019 waraana hidhatee qabsaa'u hin qabu jechuun labseeti. ABO'n mirgi uummata Oromoo akka kabajamuuf mirgi abbaa biyyummaa fi hiree ofii murteeffachuu uummatichaa mirkaneessuuf akka qabsaa'u imaammata siyaasaa isaa irratti ibsa. Gaafiin siyaasaa ABO qabatee socho'us kanarraa addummaa hin qabu. Garuu karaa nagaan deebii waan dhabneef qabsoo hidhannootti gorre jedhu. Mootummaan Dargii yeroo kufu mootummaan ce'umsaa keessatti hirmaatus wal dhabdee yeroo san ABO fi TPLF gidduutti mudateen biyya bahuuf dirqameera. Hanga qabsoo biyya keessatti geggeeffamaa tureen TPLF aangoo irraa kaafamuun bara 2018 Dr. Abiyyi Ahimad aangoo qabatanitti ABO'n Eertiraa maandheeffachuun qabsoo geggeessaa ture.
Waamicha paartiilee ala jiraniif muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad godhaniin ABO'n waraana isaa Eertiraa turan qabatee qondaalota isaa waliin biyyatti gale. Ergasii rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti mudateen qondaalonni ABO hedduun mana hidhaa galan. Kaan manni murtii bilisa jedhus ammayyuu akka hin gadhiifamne abukaadoon isaanii ni dubbatu. Wal amantaa mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti mudate guddachaa dhufuun hidhattoota WBO bosonatti hafan mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraanuu itti fufan. Kutaalee lixa Oromiyaa fi kibba keessa bal'inaan socho'aa erga turanii dhiheenya garuu gara kutaalee Oromiyaa giddugaleessaa fi kaanittis babal'achuun humna nageenyaa mootummaa waliin wal waraanaa turan. Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii akka fudhataa jirus himuun kutaalee lixa Oromiyaa hedduu keessatti nageenyi boora'uun hojiileen misoomaa fi oomishaas